اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota keenya kabajamtoota warreen sagantaa quraana akkamii qaraana jettu warreen hordoftan salaamanni keenya owwaan bakka jirtanitti isin haa ga'u isiniin jecha sagantaa teenya tan arraa tan quraana akkamitti qaraana jettu tan arraa qabannee dhiyaanneeti jirra. darsii teenya tan dabarte keessatti dubbachiiftuu gabaabduu qubee arabaa sadii fataa kisraa fi dummaa akkaataa fayyadama isii laallee dabarsinee eegasiin sagantaa itti aantu keessatti waa'ee sukunaati laalla jechuudhaan baallama walii seennee adda ba'uun keenya ni yaadatama. eegaa sagantaan teenya tan arraa tan waa'ee sukunaa irratti rarraatu ta'a qopheessee dhiyeessaan sagantaa tanaa ana Usmaa'il Alishooti ilaanqaa xumuraatti akka naa waliin turtan jechuudhaaniin isin afeera. dubbachiiftuu qubee arabaa harakaa jedhamuudhaan beekamti. harakaa jechuun sochii jechuu hogguu ta'u barreeffama keessatti harakaa jechuun baay'inaa fi sagalee dubbachiiftuu kan ibsuudha. dubbachiiftuu gabaabduun qubee arabaa yookaan dubbachiiftuun harakaa takkaa tan jedhamtu sagalee dubbachiiftuu takkaa nuuf kennu isii sagantaa dabarte keessatti waliin laalleeti jirra. dubbachiiftuun gabaabduun qubee arabaa fataa kisraa fi dummaan tun barruu arabaa keessatti dubbachiiftuu if dandeesse jedhamuudhaan beekamti. darsii dabarte keessatti dubbachiiftuun gabaabduun qubee arabaa fataa kisraa fi dummaan qubeelee arabaa 28 waliin yoo dhufte jechuun fataa fi dummaan qubeelee dubbifamtootaa mataa gubbaan akkasumatti dubbachiiftuu gabaabduun kisraan immoo qubee gara jalaatiin yoo barreeffamtee argamte sagalee dubbachiiftuu gabaabduu a i fi u qubeelee gara duubaatiin akka argamuu qaban sagantaa dabarte keessatti fakkeenyaan laallee dabarsineeti jirra. sagaleen dubbachiiftuu qubee laatiin keessatti fayyadamnu a e i o fi u ta'uun beekaman garuu dubbachiiftuu fataa kisraa fi dummaa bakka bu'aa isaanii a i fi u laallee jirra. kunis jarri sadeen qubeelee arabaa keessatti dubbachiiftuu if dandeyan ta'anii waan beekamaniif dubbachiiftuun lameen hafan jechuun e fi oon barreeffama arabaa keessa hin jiranii gaaffiin jettu sammuu namaa keessa jiraachuun hin ooltu. deebisaa kanaa argachuudhaaf waa'ee fayyadama suknaa hogguu laalle deebisaa argachuu ni dandeenya. tanaafuu amma kallattiidhaan gara fayyadama suknaatti achi dabarraati qalbiidhaan na hordofa. suknaa jechuun ragga'uu yookaan dhaabbachuu jechuudha. asxaan yookaan bakka bu'aan suknaa akkaataa fayyadama isiitti kan garagaraa hogguu ta'u akkasumatti seera barreeffama qubee arabaa keessatti suknaan faayidaa garagaraati qabdi. san keessaa faayidaa suknaa kan jalqabaa kan sagaleeti ilaalla. asxaan isii kana hogguu ta'u qubeelee arabaa 28 keessaa qubeeleen 25 asxaa suknaa kana yoo mataa gubbaarraa qabaatan qubeen san sagalee hin qabdu jechuudha. yookaan
qubee sanduubaan dubbachiiftuun hin jirtu jechuudha. Garuu qubeen sadii yoo suknaa gubbaarraa qabaatte sagalee dubbachiiftuuti nuuf kenniti. Jarri 25 hafan dubbifamtoota ta'uudhaan beekaman. Egaa qubeelee Arabaa 28 keessaa qubeen sadii akka dubbachiiftuu ta'uudhaan nu fayyaddi. Isaanis alif, waawii fi yaadha. Mee qubee Arabaa 28 suknaa mataa gubbaarra keenyee dubbachiiftuu gabaabduu qubee Arabaa fataa, kisraa fi dummaa waliin sagalee isaan nuuf kennan waliin haalaallu. Jalqabarratti qubeen suknaa mataa gubbaarraa qabdu dubbachiiftuun isii duubaan hin dhuftu jenne. Garuu fataa, kisraa fi dummaan qubee isii duraatii waliin yoo jiraatan qubeen suknaan mataa gubbaarraan jirtu dubbachiiftuutti aanteeti argamti. Mee fakkeenyaan haalaallu. Dubbachiiftuu gabaabduun fataa jennuun tan sagalee a nuuf kennitu yoo qubee suknaa mataa gubbaarraa qabdu qubee isii duraatii waliin argamte. Akkaataan itti dubbisnu a, ab, at, af, aj, ah, akh, ad, az, ar, az, as, ash, as, ad, at, az, a, agh, af, ak, ak, al, am, an, o, e. Tan jettu nuuf kenniti. Mee takka waliin irraa deebinu. A, ab, at, af, aj, ah, akh, ad, az, ar, az, as, ash, as, ad, at, az, a, agh, af, ak,
أك ال أم أن اقرأ أخيا ورتل القرآن أو بصوتك إيه لك وأنا اقرأ كلام الله